Fatia, Fatia. Hordoftoota daawwattoota keenya gaarra mana baala duratti hin argama. Akkuma ilaaltanii jirtan kana. Fatia. Maal ulaan marraan bantu? Ulaan maaliif sirraa banaa moo? Sirraa hin banaa ulaan? Ulaan namarraa maaliif hin banne? Namaan maal? Sirraa hin banaa booti nama. Namaatu sii miti jaarsa keetu asii baafachiifnee ni beektaati. Jaarsa keetu asii baafachiifnee. Alma jee gurra qabadee sinti arabasti. Ni baafachiiftaati. Ulaa kiyya dura deemu. Nagee ulaa kiyya dura deemu. Ati battee ni jiraataati. Eenyu? Ati battee ni jiraataati. Dalagaa teenya isaanii baataman baata. Dalagaa keessan maaliif yaa uummata sharri. Amma kabajaan irraa deemu. Aboo mana kalaas fuudhin sirarraasee. Eenyu? Annamaa miti. Eenyu? Annamaa miti annajjaashii miti. Narraa deemtama? Maal nama naan barbaadda? Ijjeetis nama si dirmachisa. Maal nama naan barbaadda? Ijjeetis nama si dirmachisa. Nama maa naan barbaaddaan sin jeera. Abaan isirraa dalagaan qabna irraa deemu. Halkanii guyyaa nama naan barbaadu jirtaan. Telefoon isa nakkan. Kiyyaa kana maraba ijjeetin isa dirmachisee sin isa. Dhagee isaa ammoo hoo. Maal irraa feeta? Mee xiqqishumaas maal harkaan gallaadhu. Eenyu auzu billahi shaitan waan deddeemtu ni beekaman. Amantiin qabaa sirraa bana ola. Hoo fudhadhu kaa maallaqa. Deemboo maallaqa kee carbee gaafadhu auzu billahi shaitan waan ati nakkan ta'e sila harka qabaddan. Fudhadhu odoo maallaqa hoo. Uummata siirii deem. Eenyu damaas deemtaa dhamaa. Ati sii miti dhagee si tadalaa dhiisii. Kiyyaa bishaan tanfaasii naqan irraa deemasi. Najjaash dhagee najjaash. Halkan leelii jettee deemi najjaash. Najjaash dhagee. Halkan jeetiin sirraa xiqqoo qusachuu jira. Dhagee. Maal naan jaajeeti. Asiin baafachiisaa itti yaa najjaashii fi uummata shirriira sheekha san hunda. Sheekha san hunda. Ni garta najjaash. Meesiin namaati ganaa sheekha dubbadhuudhaaf isi. Yaa najjaash deem sheexana siifi ninu sheexana akka waliiti. Sheekhaa fi nama kana hunda dubbadhu. Yaa waan halkan leelidha. Gaafatu. Yaa ittiin jira deemirra. Mee bani kaa ammasiin namaa bani. Eenyu bani. Hoo kaa maallaqa fudhadhu harkatti. Maallaqa keessa samii geeffadha maallaqa akkamiin godhabo. Aboo namchi nan irraa deemasi. Ammaan tana bani kaa ulaamaan bani ulaa guddoo. Yaana niniyyaa ni deemtamu. Hin iyyi kaas hin iyyina. Aboo halkan leelin irraa deemu. Hin iyyin gizee ulaan baraas sisseenu taanuyi. Eenyu. Sisseenuun qabee si fuudhin yoon xuupheessee kan hidheeffatiyaa annamaa miti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtani. Baga jiraattan jecha anis nin jira alhamdulillah kunoo as geenye bakkuma jirtan salaamtaan tiyya ta'onneerra maddi ta'e isin bira haa geessu jecha akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya Fatiyaan isa dhabamte warra jettan nin jira warra na gaafachuu jirtanillee kunoo isinii dhufe garuu waan hin badeef kayrumaa fi takkaffaa waan hin badeef isiniif hin hima warra manaa wajjin xiqqoo mashaakilatti jira yaa ittiin jira. Manarraa bahinaan jaanii mana barbaadu jira. Inshaallah biiznillah rabbi mana khayrii naa jiru. Anis duraanuu mana kanarraa ba'uu yaadan qaba. Wallolleeti manarraa gurraddu naan jaanii mana barbaadu jira. Yeroo naagarre wallaahi hedduu mashqola biizii ta'eetiin mana barbaadaa jee olii gadiin fiiguu jira. Ani duraanuu niyyaan qaba mana kanarraa deemu. Garuu eega isaanis bahinaan jaan anis niin baay'eetiin mana barbaadu jira. Inshaallah rabbiin naa milkeessu. Rabbiin naa mul'isuu jechaati. Hordoftotaaf daawwattoota kiyya isin yaadee akkana yaaddan abdiin qaba. Nama hedduu keessaan dhuftanii maaliif baddii jechuu jirtanii. Dhugaa badeetiin jiraanis waan nabachiisan malee miti. Kanumaan nabachiisee mana irratti hin jira mana barbaadu jira. Mana barbaadu hedduu rakkoo as keessa. As keessa yeroo mana barbaaddu akkana deemte mana kireessitu. Maktabaa jira. Dallaalaatu mana si geessa. Mana san eegaa wal taatanii maktaba saniif waa kafaltee akkasitti waa hedduu jira. Akkanatti kireeffattu sanumaaf hedduu mashquula ta'e wallaahi sanumaaf hin dhabe waan biraa waan na dhabamsiisee illee akka illee hin jirtu. Arraan tana viidiyoo waan hin na dirqee waa takkaa jira. Arraan tana najjaashi dhufe olaanatti tume halkan na dhufe jechuudha amman tana halkanii ammaa'u yeroo ishaayii booda na dhufeeti olaan adda adda'e namaatu maallaqa si ergee narratti maallaqa hoonarraa fudhijee asitti walloollee akkasitti asii kotee. Ani dhugaa dubbachuuf namni najjaashirra maallaqa na ergu siin qabu. Ani nama dhabee namni najjaashirra maallaqas naan ergu. Ani najjaasha wajjin hariiroo akkas siin qabu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ani najjaash tana jee na soobullee hin danda'u. Nama aayilii qabu isarraa jechuudha. Akkas jee waan fidee dhufee siin beeku. Ani olaa nuun banu isa ta'uusaa beeynaanu banuu didee yeroo sanis halkanii xiqqoo maaliif ganda kanaa raba jidduun gala. Halkanis maal jedhanii jechuudha. Inni jiru itti deddeebi'ee maallaqa hoo garummoo waan inni deemuuf eegas ni baase. Silaa waan san fudhatte si dhumattee je inni waan deemus ni beekan waan najjaash harkaan qabate ni hun qabaddu harkaan. Maaliif nama falfalaa malee waa biraan beenne waan inni naffite amaneellee irraan fuudhu. Amanee sin fuudhu. Amma waan inni dubbachuu barbaade hordoftaaf daawwattoota kiyya.
dhugaadha arra bahar fatiyaa biran jiru jee halkan laylii dhufee olaanaan dadhabus ani Najjaash firraas ni dhorka akkaataatti dhorkanis ni jira ani yeroo san halkan inni waan halkan deddeemuuf saniif ani ijoollee takkatti Najjaash hin dirre ani Najjaash ani irraanfadhee akka nama du'ee awwaalanii takkatti irraanfadhee jira isaafu yeroo hin qabu ani tabiraan na jirti fiifuu ani rakkoon tijjaanaaf geessi Najjaash wajjin afaan banaa hin danda'u jeetin dadhabee waa'ee isaa guutuma guutatti dhiseetiin jiraadhuuf ta'uttata kiyya. Ijoolleen addirtee maal jee as waa meeqa haasee kutee garuu kabajaa fi godhe dhiira silaa taate guyyaan addufta. Guyyaa silaa dhuftee waan si qunnamuu ni beektaatu waan taatu silaa siin garsiisa. Dhiirummaa qabaatte maaliif guyyaan itti hin dhufin? Halkan akka hattuutti halkan waan deddeemtuuf maali? Hattuudha. Silaa fatee olaanaa irraa jettee yaada kam qabda? Sii miti abbaa fedhe irraa olaan banu. Wasaka akka garan qabu. Egaa waan ifna dhuftee maalitti si beekan? Si hun beeku waan ati deddeemtuun sanuu waan hin barbaadu. A'uudhu billaa mina shaitaan rajiim uummata shirkii fi siiriin deemu. Maaliin godaareen? Silaa kaayyaa isaanii waan inni na fideen irraa fudhadha. Maraatummaa akkasii waan natti jirtu obboleessi yoo ati maraatte ani fayyaa nageen qaba alhamdulillah rabbil alamin. Ani duraanuu rabbi mana naa yeroo naannuma isiin beektan. Naannuma isiin beektanirraa fagaadhee ilmaan kiyya nagaan guddifachuu barbaada. Inshaallah rabbiin sababaa hona godhee warra manarraa bahee eeganaan jaan mana barbaadutu jira. Naannoo isin hin beekne rabbiin mana naa hiru. Akkasitti fagaadhee barbaadutu hin jiraanu. Inshaallah rabbiin naaf hiraa. Garuu eega na dhiisuu diddee Najjaash. Ilmaan guddifachuutu hin jira. Dhugaadha. Dhaadannoo hedduu jetteeti. Jiyyaati waan ati jetturraa hin dalagu'an. Bahar nuu ofee maarree ofee bahar waan ofee isaaf rabbi isaa beeka. Bahar ilmaan isaatiif dalagachuu kute. Waan ati haasoftu kana ani gurrattuu hin naqaddu. Ani aslan siimee bara. Ani lakkoofsa namaa keessaa si baaseetiin ati akka nama du'ee awwaalamee dachee keessa jiruuti si lakkaa'u jira. Siyuu quban qaban. As dalagaan hin godhatin. Ani obboleessa kayyaan hin qabu si hojii afaan banaa oolu. Ati kabajaan qabdu. Ati nadhoorraa dhalaarraas ati dhalaa hin geessu. Akkuma dhalaa yaa'ee godaa oolu dhalaan hundistee jirti rabshaa godaa oolu dubbii nyimnyim jechaa oolu hin daddabdu asii wajjin dubbii godaa hin danda'u. Inshaallah rabbiin kiyya mana naa yeroo hordoftaaf daawwattoota kiyya du'aa inaa godaa irra hedduun mana sanirraa jijjiirraan jechuu turtan jijjiiruu wallaaleetiin hordoftaaf daawwattoota kiyya waa hedduu jira mana kana jijjiiruu yeroo kaate hedduu taa'aa biyya tana mana barbaaduun inshaallah rabbiin khayriina haa godhu mana jijjiirachuu jibbeetimte silaa danda'an mana kana ummatuma kanaaf jecha ijuma isaanii duraa hin dhabama. Ilmaan kiyya gurraddee fagoon galu. Inshaallah rabbiin naa yeroo ammallee. Inshaallah bismillah hordoftaaf daawwattoota kiyya. Garuu dubbisaa hedduu na ajaa'ibsite har'a. Dhiirummaa kamiin dhufee olaanaan dhadhaasan. Guyyaan itti hin dhufin wasaqni sarratti eenyu maallaqa na ergaan. Siyaa maraachuu maallaqa irraa maraattee ati. Moo namticha shayxana sanii itti ergeensa itti geessi maallaqa jettee fudhattee wayii itti godhanii dhufanii ani waan akkasii waan dhageere ani Najjaash waan harkaa qabatee nuun qabaddu inshaallah. Tanan yaadin sammuu akka ta'e horofan qabuun ni yaada sammuu ni yaadin qaba alhamdulillah rabbil alamin ni yaada horiidha horii akka ta'e naseetiin si'a dhamaan saniifuu arra waa lama eegamuu arra bakkee tana gee bahaarin jiru jee halkan dhufee olaa eegana dhadhee gurbaa wasaka kana asbar eegasan dhufee waa meeqa haasa'ee kote waan inni haasa'e irraallee haasa'uun barbaadu garuu waan hedduu na ajaa'ibse maallaqa jee sirrii na godhu deemta. Na dhamaas deemta rabbi si yaada maasu. Inshaallah binaan rabbiin tokkichaan na bira jira. Ani duraanuu sii miti waan akka keetii kanaan namni waadaa ergus hin jiru. Ati sammuu akkam gaffatee ani ijoollee seete waan jaanjoo dhamaa akkuma keetii namni yaadaa seeti. Waan maraataa hunda rabbi si haa maraachuu. Ani amma amaqaa ittiin dawwala. Amaqaayin eengadda dhifame godhee mana kana dhufee bahaaris dhifame jee dhifama nun jee ture. Amma gurbaa kanarraa qabatamu hin qabatu takkitti amaqaa ittiin bilbila. Gurbaa maraataa kana narraa haa qabu. Gurbaan maraatii jira. Akka ta'uu dhabee jira. Jeejee halkan dhufee olaanaa dhadheewwansaa maali? Ani fiifuu mashaakila warraatu mashaakila ni jira dhufee asii olaa cefagee olaa banuu dinna xaaqaan na dhufee xaaqadhaan waamee kaasee eeggate. Ani ganda kabajaa qabuun gala. Dhugaadha wal dhabnee manarraa gurradhullee hanaan jaa malee takkaa sagaleetii jedha geeyanii hin beekan. Dhufee xaaqadhaan na lallabsiisee kun rabbiin isaa haa qaanyeessu garuu inshaallah biiznillah gocha kee kana irraanfatin Najjaash. Yaara dhiira taateeti
halkan dhuftee xaaqaan tumuun san maal si fakkaatteeti? Ajaa'ibaadhaati. Tortora waan kabajaa hin qabne. Waan ma'anaa ati aslan ulfina namaa beektu ulfina dhakaa beekta malee ulfina namaa beektu bara. Namni ulfina namaa silaa beeke har'aan tana mana dhiiraa dhuftee olaan dadhabdu. Mana dhiiraa dhuftee olaan dadhabdu. Garuu kabajaa namaa beektu. Yeroo san ilmaan kiyya baaraganii asii fiffiiganii maal ijaan hattuun halkan deddeemti silattuu. Saniifuu ammoo ani gocha kee kana dachaa godhee sirraan kafalin Najjaash. Anuu Fatiyaadhaa miti tama. Fatiyaan maaliif narraa oostee maaliif calliftee saniitu akkana si gogoodhu jiran hin beeka. Garuu dachaan sirraa kafalu ta'a. Ijoollee maaliif natti qajeelchisan ijoollee sana akkana si qabanii yoo dura si kaayanii yoo ati si cafaqinaan namummaan qabu akkasitti garaaf qabbaneessu ta'a. Ijoollee Fatiyaan natti dirtee jettu san dhugumaanis diraan siyuu quban qabu duraan sirraanfadde du'a. Akka nama du'aattiin sirraanfadde. Garuu ijoollee san si diree yoo ati akka saree rarraasanii fidanii mana kana. Yoo akkana sin cicciraan namummaan qabu. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya. Kunoo akkana hojiin Najjaash agartanii jirtanii. Garuu ani Najjaash kana wallaahi hisaaba namaa keessatti sin naqu. Hisaaba namaa keessatti sin naqu. Nadhootti hin jiru. Dhiiratti hin jiru. Ani uumaa akkana ni agarre. Suuraa namaa hin qabu bara. Bineensi suuraa rabbiin irraa fuudhee bara. Waan siirii fi shirkiin deddeemu. Dhamaan akkasii inshaallah biiznillah du'aa inaa godha manan barbaadu jira rabbi mana khayrii qabu rabbi na ayiruu ijuma isaanii duraan fagaadha inshaallah biiznillah rabbi na ayiruu hordoftaaf daawwattoota kiyya viidiyoo biraatiin hanga dhufnu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.